Ashamaar Kafunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduu ijoo qabannee dhiyaanneerra. Mariin miilana Taanzaaniyaatti mootummaa Federaal Riippaabilika Itoophiyaa fi woboo jidduutti taasifamaa ture har'a xumuramee jira. Mariin kun maal akka fakkaatu immoo armaan gaditti isinii dhiyeessaa nu waliin tura. Mariin nageenyaa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa maqsuuf tasgabbii waaressuuf Taanzaaniyaatti taa'amaa ture har'a xumurameera. Marichi hedduminaan haala iyyantii kan ta'ame ta'us marsaa kanaan dhimmoota tokko tokko irratti walii galtee irra gahuu hin danda'amne. Karaa nagaa fi itti fufiinsa qabu walitti bu'iinsa dhaabuun akka danda'amutti mariin qaamolee lamaan jidduutti taa'ame itti fufiinsa akka qabaatu walii galameera. Mootummaan heera fi qajeeltowwan hanga ammaatti ittiin hoogganamaa jiru walitti bu'iinsa jiru karaa nagaatiin hiikuuf ejjennoo hin raafamne qaba. Mootummaan ammas carraa fi calqabbii gaarii rakkoolee karaa nagaa hiikachuu eegalametti fayyadamuudhaan furmaata waaraa fiduuf ejjennoo cimaa qabaachuu dabalee mirkaneesseera. Mootummaan Federaal Dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa qaamolee marii nageenyaa kanaaf haala mijeessanii fi keessummeessaniif galata dhiyeessee jira. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduu ammee irraa qabanne asirratti goolabnee jirra. Akka yaada miidiyaa Faakti Niwus miidiyaatitti yaada tokko tokko asirratti dabaluun barbaada. Akkuma beekamu mariin kun yeroo darbeerraa kaasee odola Taanzaaniyaatitti deemsifamaa ture. Garee lamaan jidduu jechuudha. Mootummaa Federaalaatii fi woboo jidduutti haala gaariidhaan deemsifamaa jira kan jedhudha. Kan odeeffannoon bahe amma immoo wanti oduu amman isinii dhiyeesse kanarraa argitanitti wantoota tokko tokko irratti walii galuu hin danda'amne gara fuulduraatitti garuu mariin itti fufa kan jedhudha. Akka miidiyaa keenyatitti rakkoon uummataa kun furamuu qabaata. Maalis haa ta'u kamiyyuu haa ta'u hatattamaan uummanni furmaata barbaada. Rakkoon uummata keessa jiru uummanni sirritti kana baachuu hin danda'u. Saammamee jira, daldalachuu hin danda'u, qotachuu hin danda'u, ijoollee isaa mana barumsaatti ergachuu hin danda'u, rafee buluu hin danda'u. Kuni saba kamiyyuutu keessattuu hin raawwatamne. Uummata kanarratti kan hojjetamaa jiru kan nama gaddisiisudha. Baatee obsee ta'aa jira. Gaafa nagahee jedhe, gaafa uummanni kun nagahee jedhe umtuu deebisuu hin danda'u. Warri har'a uummata kana ajjeestanii qarshii irraa guurtanii akka inni hin qotanne akka inni hin daldalle gootan kun seenaan isin gaafata. Dura Rabbi isin gaafata, seenaan isin gaafata, sammuun keessan isin gaafata. Seerri lafaa isin gaafata. Waa baay'eetu dookumantiin jira. An uummata kanarratti ta'a. Ijoolleen dubaraa gabaa daldalachuu hin dandeessu. Gabaa baatee waa bitachuu hin dandeessu. Mana barumsaa dhaquu hin dandeessu. Butamteet ittiin qarshiin ittiin gaafatama jechuudha. Kan kana caala nama gaddisiisu jiraaree uummata. Mee boruuf jedhamee ilaameedhaaf waa hundaa qabannee ta'inna malee gadi baasuun hin dadhabamne. Amma irra deebi'amee hatattamaan marsaan lammaffaa eegalamuu qabaata. Furmaata barbaada uummanni kun. Furmaata guddaa barbaada. Waan irratti isin olii galuu dadhabdanis teessoo irra taatii deebi'aatii walii galaa. Akkanatti deemamee baattamee hin danda'amu waan ta'eef. Hoo baasaniif ofiif kolfa ta'aa malee waa baay'eetu jira. Wanti namatti hin tolle, gurra namaatti hin tolle hedduutu jira waan ta'eef piliis amma danda'ametti Waaqayyo nu haa gargaaru, uummata keenya rakkoo keessaa baasu, nuufis tasgabbii nu haa kennu. Irra caalaa waa baay'ee jedhamuu danda'ama. Hammaaf kanuma jechuun barbaada. Furmaanni immoo Rabbiif Waaqayyo furmaata nu haa kennu. Galatooma waan nu dhaggeeffattan qophii biraatiin amma walitti deemnutti nagaan nun tura.